Waraana bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u. Barnoota keenya har'aatiin kutaa lammaffaa jechoota qubee dachaa qabanii haala salphaatiin barreessuu fi dubbisuu kan waliin ilaallu ta'a. Yeroo darbe egaa jechoota qubee dachaa qaban barreessuu fi jalqaba irratti qubee dachaa eenyu akka inni ta'e beekuu qabna. Sana booddee immoo qubeen dachaa sagaloota gaggabaabaa akkamii fi sagaloota dhedheeroo akkamii qabu kan jedhu kana erga beekneetiin booda bakka sagaleewwan kun nu barbaachisanitti jecha keessatti geessinee barreessuudhaan kan hima tokko sirriitti barreessuu fi dubbisuu nu dandeessu akka ta'e ilaalleetu jirra. Kutaa jalqabaa keessatti qubeewwan dachaa torban jiran keessaatii warreen jalqabarraa sadan cha, a fi nya ilaalleetu jirra. Har'a immoo arfaffaa irratti a kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni mana kanaatiif haaraa taatan sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Akkasumas immoo laayikii fi koomentii taasisuudhaan mana keessan jajjabeeffadhaa. Manni kun kan keessan isiniin jenna. Namoonni immoo gama onlaayiniitiin barachuu barbaadan gama imoo, waasaappii fi teelegiraamiitiin nu dubbisuu dandeessu. Lakkoofsa armaan gadii fayyadamuun isiniin jenna. Kallattiimaan barnoota keenyatti gaafa darbinu qubee dachaa inni arfaffaan phaadha. Phaan kun egaa dubbachiiftuu tokko tokko wajjin yoo wal bira taa'ee sagalee gabaabaa nuu kenna. Yoo immoo dubbachiiftuu lama lama wajjiniin wal bira kan taa'u ta'e immoo sagalee dheeraa nuu kenna jechuudha. Isaan kanas immoo tartiibaan sagalee gabaabaa fi dheeraa isaa wal bira dubbisaa kan deemnu ta'a jechuudha. Phaa, 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 phee, 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 phii, 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 phoo, 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 phuu, 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 phuu. Jaroota kana egaa jecha keessatti haa ilaallu. Namni tokko egaa jecha tapha, tapha kan jedhu yoo barreessuu barbaade sagalee inni qabu taa kan jettuu fi phaa kan jettu. Taa erga barreessine booda phaa finnee bira keenyaa jechuudha. Amma egaa namni kun taa hin beekaa, phaa hin beekaa wal bira gaafa fidee kaawwatu tapha kan jettu barreessee jira jechuudha. Dubbisi yoo jedhameenis kana tapha jedhee dubbisuun isa hin dhibu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo kophee kan jettu koo sagalee jettuu fi phee sagalee jettuu qabdi jechuudha. Kanaaf kophee kan jettu barreessuu gaafa barbaannu koo barreessineetu phee kan jettu bira keenyaa jechuudha. Yoo akka ittiin barreeffamee jiraates sagaloota kana adda addanii beekna waan ta'eef walitti finnee kophee jennee dubbisnaa jechuudha. Ceephoo kan jettu barreessaa nuun jedheeti namni tokko sagaleen ceephoon sagalee lama qaba. Innis cee kan jettuu fi taan sun phoo kan jettu. Walitti finnee egaa ceephoo jenneetu ishee kana dubbisnaa jechuudha. Egaa warreen kaanis haaluma warreen kanaatiin kan isaan walitti dhufanii jiranii haa ilaallu gaame. Suphee, 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 iphoo, 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 teepha, 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 iphuu, 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 teephii, teephii, phaaphaasii, 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 phaawulos, 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 buuphaa, 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 goophoo, goophoo. Qubee dachaa phaangaa sagaloota adda addaa qabachuudhaan jechoota keessatti kan fakkaata. Qubee dachaa shanaffaan shaadha. Shaan qubeen guddaan isaa akkatti barreeffama. Qubeen xiqqoon ishii akka kanatti barreeffamti. Dubbachiiftuu wajjiniin wal bira taa'uun sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa akkuma warra kaanii nuu kenna. Sagalee gabaabaa isaa fi dheeraa isaa wal bira dubbisaa isiniif adeemu. Shaa, 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 shee, 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 shi, shi, shii, shii, sho, sho, shoo, shoo, shu, shu, shuu, shuu jennee dubbisnaa jechuudha. Isaan kana immoo
Jecha keessatti sagaloota kana bakka isaan itti barbaachisan irratti walitti qindeessuudhaan jechoota isaanii kan ilaallu ta'a. Fakkeenyaaf namni tokko shira kan jettu barreessi yoo nuun jedhee jalqaba irratti shii sagaleettutu barreeffamti ta'an sun raa kan jettu barreessinaa jechuudha. Yoommoo namni tokko haala kanaan kana barreessee maal jettee dubbista yoo nuun jedhee sagalee kana egaa isheen kun maal jedhamti? Shii jenna, raa jenna, walitti finne shira jennee dubbisnaa jechuudha. Shaashii kan jettu barreessitu nuun jedhameeti. Shaashii gaafannu sagalee lama qaba. Inni tokko maali? Shaa, inni taanu shii, shaashii haala kanaan barreessinaa jechuudha. Kan akka kanatti barreeffamee jirutu jira yoo ta'es immoo walitti finnee shaashii jennee dubbifannaa jechuudha. Shiroo, geeshoo kan jettu barreessuu yoo barbaanne sagalee isaa adda baafanna jalqaba. Geeshoo kan jettu sagalee lama qabdi. Innis eenyu? Gee itti aansee shoo. Gee barreessinee shoo bira keenyaa jechuudha. Geeshoo jennee dubbisna. Shufeerii, shuu barreessina. Shufeerii haala kanaatiin dubbisna. Warreen kaanis akka kanatti ilaalaa deemna. Bashoo, shumaa, shiishaa, reeshoo, shaamaa, liishoo, meeshaa. Qubeen dachaa shaangaa sagalee adda addaa dheeraa fi gabaabaa qabachuun jechoota keessatti egaa haala kanaatiin kan dubbifamuu fi kan barreeffamu ta'a jechuudha. Qubee dachaa ja'affaan tsaadha. Tsaan qubeen guddaansaa haala kanaan barreeffama. Qubeen xiqqaansaa immoo akka kanatti barreeffamti jechuudha. Qubeen tsaas egaa akkuma qubeewwan kaanii dubbachiiftuu wajjiniin wal bira taa'uudhaan sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa uummataa jechuudha. Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa wal bira dubbisaa kan deemnu ta'a. Tsaa, tsee, suu. Sagaloota dheeraa fi gabaabaa asitti ilaalle kana immoo jecha keessatti haala kamiin akka barreessinu ilaallu. Namni tokko sooma kan jettu barreessi yoo nuun jedhee sooma kan jettu sagalee inni qabu adda baasuu qabna. Soo fi maadha. Soo barreessina, maa finnee bira keenyaa jechuudha. Sooma kan jettu barreessineera jechuudha. Barreeffamee kan jiru yoo ta'es sagaleewwansaa beekuu nu gaafata. Sagalee akka beekne soodha isheen kun immoo maadha walitti finne sooma jennee dubbisnaa jechuudha. Kan itti aantu besii jetti. Bee itti aansi isheen kun siidha. Besii. Tsaayee yoo jenne immoo sagaleen keenya jalqabaa tsaa itti aansee yee. Tsaayee. Siimii jechuu yoo barbaanne sagaleen jalqaba irratti nuyi dubbachaa jirru sii jechaadha. Itti aansu mii. Siimii. Soomii. Atsee jechuu yoo barbaanne a barreessinaa. Itti aansuun tsee barreessinaa jechuudha. Atsee yoo akkatti barreeffamee jira ta'es aan qubee dubbachiiftuu waan ta'eef sagalee of danda'uun ba'a. Sana booddee isheen kun walitti tseedha jechuudha. Atsee jennee dubbifannaa jechuudha. Egaa qubeen dachaa tsaan jechoota keessatti haala kanaan kan barreeffamuu fi kan dubbifamu yogguu ta'u, qubee dachaa torbaffaan zha ta'a jechuudha. Zha guddaan isa kanaa, xiqqaan kanaa jechuudha. Dubbachiiftuu wajjiniin walitti qindoomuun sagaleewwan dheeraa fi sagaleewwan gabaabaa nuuf kennaa jechuudha. Sagalee gabaabaan isaa fi dheeraa isaa wal bira dubbisaa deemnu zha, zhee, zhi, zho, zhuu. Haala kanaatiin sagaleewwan isaanii kan dubbisnu ta'a jechuudha. Sagaleewwan kana immoo jecha keessatti bakka isaan itti galamnee haa ilaallu. Televezyiinii yoo jenne
televezyiinii. Kan jettu egaa iddoo kana ishee jirtu kanaa jechuudha. Amma egaa televezyiinii gaafannu ishee kana beekuu danda'uu qabna jechuudha. Isheettu akkamitti akka barreessinu beekuu qabna. Yoo dubbisuuf innis sagaleewwan isaanii kana egaa qoqqoodama isaanii irratti beekuu danda'uu qabna jechuudha. Isheen kun egaa televezyiinii jennee dubbisna jechuudha. Yuwwaa yuwwee jechuu yoo barbaanne yuwwee yuwwaa yuwwee haala kanaan barreessinaa jechuudha. Yoo dubbisuu barbaannes sagaleewwan isaanii kana beekne taanaan sagaloota kana tartiiba isaatiin dubbachaa gaafa deemnu haala gaariitiin dubbisuu dandeenya jechuudha. Manaajewaal. Manaajewaal. Jee kan jettu ishee kanaa jechuudha. Haala kanaatiin jechoota keessatti sagaleewwan qubee dachaa kanaa fayyadamaa deemnaa jechuudha. Qubeewwan dachaa warreen kun immoo walumaa gala isaanii jalqabaatii haga xumuraatti kanneen jiran keessaatii akka isin shaakaltaniif kan inni qobaatti isinii baasee jirudha waan ta'eef jaroota kana immoo dubbisuu danda'uu keessan kutaa jalqabaas kutaa lammaffaa kanas irra deebitanii ilaaluudhaan jaroota kanaa dubbisuu danda'uu keessan sirriitti adda baafadhaa isiniin jedha. Barnoota keenyaa kutaa biraatiin haga walitti deebinutti horaa bulaa. Sabiskiraayib taasisuu keessan viidiyoo kana laayik taasisuu fi koomentii osoo hin godhiin asumaan hin bayinaa isiniin jenna.